Oromoonni guutummaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa walitti dhufan har'a as Waashingtan DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan. Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaanii hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Lammii Beenyaa, Aadde Caaltuu Taakkalee hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisaa ta'ee biyyattii sana keessatti atattamaan akka gaggeeffamu. Kan sadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti HR 128 Senet Florida ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun Floritti deebi'amee jijjiiramni jedhamu kuni akka deebi'amee qoratamu kan jedhudha sadaffaani. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa Rizaayin haa godhu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baane jechuudha yeroo kana. Hiriirtonni keenya isteetota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru. Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf taanaan Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuun hin danda'ama. Warri kaan xiyyaaraan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii, gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaarraati pileeniif guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa har'a ganamaatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaagaraa keessaatii dhufanii. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalaa Garbaatiif nama warra waliin hidham kalee mana murtiitiin dhufan nam 30 ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu miti jechuun dubbatan fuula itti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo keessa jirri jedhanillee waan hedduu himatan dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii Tsahaay Daamtooti nu erge. Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefamee boromtii isaa waxabajjii 23 bara 2012tti sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhaga'ame ture. Sababa reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een walqabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abukaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru. Mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lamaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka itti ibsaniiru. Obbo Jawaar galmee tokkorratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran yakka furidha. Uffanni reefa Hacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reeffa sana gurtanii fidanii galma PP kan damee Oromiyaa seensistanii jeequmsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu. Inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira PP sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhe ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dubbanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira PP otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Taakkalee bilbilaanii koomaandarii balbala eegsisan sana qunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaadhumaan jalaa bananii seennee sana booda Taakkaleen dhufee nagaadhumaan waliin dubbanne haala awwaalcha artist Hacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessuu akka fidee dhufu waliigallee erga nu biraa baheen booda otuma dhaabbannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaa fi snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha. Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajilaa akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru. Baqqalaa Garbaa kaleessa nama yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamee
taane shakkamuusaa ni amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan hin godhe maali achi qargaruusaadha alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii Alangaa immoo amma yoo qorannaa taasiseen mana isaanii sakatta'eera. Dibuna isaanii sakatta'aa jirra. Ergaa isaan dabarsan akkamitti akka dabarsanis qorachaa jirra. Warreen kanneen qabamne jiru. Ragaa namaa sunaannee finne kan jedhu dhiyeessan. Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru. Yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qaba jechuun mana murtiif dhiyeessuu isaanis obbo Tuuliin dubbataniiru. Akka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko maal akka ta'e adda baheeti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaatiin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokkoon adda baasaatti dhiyeessaa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jedhu adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii kan jiranii. Fakkeenyaaf sii kaasa gaazexeessaan Keeniyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Soostenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbisee jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Baqqalee irratti dhiyaate tokko. Namni kun nama biyya kanaa miti. Sabaaf sablammii akkitti walitti buusuus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoon isaas galmi isaas hin beekamu jechuudha. Akka namoo mana murtiitti abukaatonni galmee hundumarratti jabeessanii mormaatti jiru. Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti Daayirekteeriitiin Daayirekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru. Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ufne qorannoo irra jirra. Himannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroona irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman san immoo ibsaa irra. Mana murtiitis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisiin hagamma wanta hojjete wanta nu oofu addaan baasnee tokkoon ibsinees gaafannee mana murtiis kana bareet beellama nu kennaa jira. Kanaafuu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baafachaa himannaa hin qopheessina. Ammaaf wanta ittiin shakkaman san walumarratti kaasnee qorannoo gaggeessaa irra. Amma yaasika jettan sun gaazexeessaa kan jedhu sunu gaafii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii IT ta'uusaa nu ibse erga mana hidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura IT akka ture ITdhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaas ture kana beeknas dura erga hidhamee booddeedha kan dhufe gaheen isaa maaliin kan jirus yeroo qabnu ekspertii IT ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna qorannootu addaan baasa jechuudha. Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'uu akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru. Waa'ee qabiinsaa irratti komii dhiyeessanii turani. Obbo Hamzaanis obbo Jawaaris eegdoon obbo Jawaaris komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turani. Mana isaanii ganama sa'aatii 12tti fayyadamnee galgala sa'aatii 12tti fayyadamnaa. Kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame. Sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaatota wajjin akkaataan itti wal quunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisuu gaafa barbaadan hin argisiisanii. Kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaalumatti kun soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii hidhamtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuusaas poolisiin beellamattaa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira. Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtootaa irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akkas jechuun deebisaniiru. Seetuuf mijeessitu jira koovidii waliin wal qabatee san irratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti hidhamanii akkamitti maatii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatuu argatan kan jedhu san sirriidhaan taa'ee jira. Abukaatuu argachuun mirga isaaniiti seerri ni dirqamsiisa. Koovidii kaniin wal qabatee mirga kana dhiibuu hin dandeenye abukaatuu waliin wal argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana nu kaasanii poolisiin akka kana sirreessuu irra jiru timnee wal argisiisnee jira. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha. Akkuma fe'anii namni hunduu isaan gaafatuu hin danda'u koovidii kanaan wal qabate. Kun isaaniif adda wanta ta'e wanta ta'in shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessummeessaa jiru. Kanaafuu wanni addaa isaan irratti hojjetamee jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanni isaan nyaatan maatii irraa akka goonee jiru. Jiraata seeraatti yeroo amma itti argamu kana wanni nyaataa maatii irraa jira. Koovidiin nama dhiba. Kunin rakkisa maatii goonee isaan qabaman mana addaa akka kaawwan hojii akka walitti arginu goonee wanni nyaataa isaan nyaatan akka ta'ee jira. Kanaafuu qabeessa irratti rakkoo Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jiran adoolessa 22 bara 2012 kan beekaman yoo ta'u galmee
Daangaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 2022 beellamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boonsaa Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan dubbii isaanii Saamu'eel mana hidhaatiin gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Saahidaa.